up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Tanaa yookaan guddina seelii gadameessa fayyaa dhabeessa kan afaan Ingiliffaan maayooma jedhamu irratti wantoota hubannoo dabalan isiniif qabannee dhiyaanneerra. Kun egaa kan isiniif dhiyaatu dhaabbata Tenediin Eastern Star jedhamurraa yeroo ta'u dhaabbatichi qorannoolee adda addaa hubannaa hawaasaa dabaluudhaaf barnoota fayyaa hawaasa hundaaf keessattuu qaamota dhimmi isaa ilaaluuf gadi fageenyaan kan kennudha. Kanaaf egaa har'a mata duree takka fayyaa dubartootaa faana waa wal qabatu irratti xiyyeeffannee mata duree ulfa seexanaa kan hawaasni jedhee beeku yookaan guddina seelii gadameessa fayyaa dhabeessa yookaan maayoomaa jedhamuun kan beekamu irratti mari'anna jechuudha. Egaa hawaasa keenya biratti wanti yeroo hedduu ka'u kan namni ittiin beeku keessaa abaluun ulfoofteetti ulfasiisana garuu hin dhaltu isa sana kun ulfa seexanaati jedhanii waamu jechuudha. Haa ta'uti akka fayyaatti fayyaan maal jedha? Dhugumaan ulfa seexanaa kan jedhamu kun maalii waan jedhu irratti waliin mari'anna jechuudha. Egaa ulfa seexanaa dhugaan kan seexanaaf ulfaan miti. Haa ta'uti garuu ulfa daa'iman taane kan gadameessi dubartootaa keessatti gadameessaanii akka malee guddachuun ulfa fakkaatu garuu kan isaa hin dhalle ladha jechuudha. Egaa inni kun maashaa gadameessaa yookaan uterine muscle kan jedhamu irraatii seelii yookaan qaamuma guddatu dha jechuudha. Egaa dhiitoon kun kaansarii miti, akka kaansariitti waan nama miidhu miti jechuudha. Haa ta'u malee kaansariiwwan tokko tokko raatee adda baasuun baay'ee nama rakkisa jechuudha. Akka waliigalaatti addunyaa kanarratti dubartoota 100 keessaa 80 bara jireenya isaanii keessatti waan kun gadameessa isaanii irratti mul'achuu danda'a. Haa mul'atu iyyuu malee dubartoonni hedduun garuu akka waan kana qaban hin beekan yookaan mallattoon isaan ofirratti argan hin jiru. Isa kanaaf dubartoonni akkuma namoota fayyaatti deemu waan ta'eetiif waan adda baasan hin qabu jechuudha. Haa ta'uti egaa dubartoota irratti mul'ate irratti mallattoo akkamii agarsiisaa waan jedhamu kana jechuudha. Mallattoon isaan kun bakka argaminsa isaa fi sadarkaa guddina isaa irratti hundaa'a jechuudha. Mallattichi kan mul'atu yeroo baay'ee jechuun yeroo hunda jechuun kan danda'amu dubartoota umurii da'umsaa keessa jiran irratti jechuudha. Waggaa 15 hanga 45 warra jiru irratti. Sababni isaas dubartoota hormooniin estiroojiinii fi piroojestiroon kan jedhamu afaan saayinsiin warra keessatti yeroo yerootiin baay'atu wal jijjiiruu irratti jechuudha. Dubartoonni mallattoo kana arguudhaaf umurii kana keessa jiraachuu qabu jechuudha tokko. Gama kaaniin xurii yookaan laguun dhiigni dubartootaa hammaan ni baay'ata. Kan dur arganiin ol baay'inni isaa dabaluudha. Gama kaaniin immoo dheerachuu ni danda'a. Dubartoonni giddu galeessaan hanga guyyaa 3 darbee hanga 5tti yeroon xurii laguu irra turuu danda'a. Warra kanarra garuu guyyaa 7 ol sanii ol irra turuu danda'a jechuudha. Gama kaaniin dhukkubbiin yookaan dhiibbaan garaagaraa garaa isaanii gara gadii handhuuraa gaditti jechuudha. Akka nama waa baatutti itti ulfaachuu miira dhukkubbii qabaachuu danda'a. Ulfa qabachuu dadhabuunis ni jira jechuudha. Dubartoota kanarraa yeroo baay'ee bakki isaa bakka ulfatti qabatan alaan yoo ta'e ulfa qabachuu irratti rakkoo qaba. Inni kun immoo maseenummaaf isaan saaxiluu danda'a jechuudha. Sababa dhiibbaa afuuffee fincaanii isaanirra gahuun
fincaanis dafanii ni fincaanu jechuudha. Egaa maaltu kanaaf nama saaxilaa waan jedhan dhugumaan kallattiin wanti kanatu fidaa jedhamu saayinsiin ka qoratamee kun sababa isaati jedhamu hin jiru. Haa ta'u malee garuu hormooniiwwan baay'achuun keessattuu hormoonii dubartoota keessa kan estiroojiinii fi piroojestiroojiin faana wal qabata jedhameeti yaadama jechuudha. Umriin isaanii warri dafee xuriin itti dhufu hormooniin kun warra itti baay'atu keessaa osoo hin gahiin warra dafee itti dhufu jechuunis umurii jalqabaa waggaa 15 dura 13 dura ta'uu danda'a warra dafee itti dhufachaadha. Kaan maatii isaanii keessaa warra akkasii qabu baay'ee saaxilamoodha jechuudha. Haala jireenyaa fi baay'ina ulfaa waliinis hariiroo qabaata. Haa ta'u malee dubartoota kamirrattuu mul'achuu waan danda'uutiif kanadha jechuun kana qofa irratti jechuu miti jechuudha. Malli ittiin adda baasan keessaatii inni tokko ogeessi garaan dubartii yaala adda addaatiif yeroo dhuftetti bocni isaa sirrii miti yoo ta'e harkaan gara yeroo qaqqabutti waan jajjabaatu yoo argee maashina altiraasaawundii yookaan koompitara garaa jedhamu kanaatiin mirkaneeffama jechuudha. Gama kaaniin dubartoonni mallattoolee adda addaa yeroo himatanitti isa kana shakkuun ogeessi kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa yoo kun namarratti argame maal gochuu qabnaa waan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Inni kun egaa yaala ni qaba. Yaalli isaa kan hundaa'u garuu mallattoolee amma jenne kana yoo kan namarratti agarsiisuu fi jireenya ofii jiraachuu nama dadhabsiisu yoo ta'e qofa jechuudha. Yaalli isaas qoricha yookaan immoo baqaqsanii yaaluu ta'uu danda'a jechuudha. Qorichoonni dhiiga namatti baay'atuuf dhukkubbiif akkasumas waan dhiitee sana akka suntuuruuf qorichoonni kennaman ogeessaan ni jiru jechuudha. Gama kaaniin hir'ina dhiigni yeroo baay'ee dhiiguurraan kan ka'e hangisaa baay'achuurraan kan ka'e isa kanaafis yeroo baay'ee namatti baay'achuurraan kan ka'e qorichoota hir'ina dhiigaa ittisan namaaf kennama jechuudha. Dhukkubbiifis qorichoonni dhukkubbii dhorkan ni kennamu jechuudha. Haa ta'utii yaalli isaa inni guddaa fi hunda caalu garuu baqaqsanii yaaluudha jechuudha. Yeroo baqaqsanii yaalanitti wantoota haalota adda addaa irratti hundaa'a jechuudha. Innis bakka inni itti argamu gara fuula duraatti daa'imanii barbaaddu moo hin barbaaddu jedhamuun adda bahee yoo gadameessi guutummaatti kan ba'u ta'es kan waliin ba'u ta'a. Yookaan immoo bakkumti isaa sun qofti akka yaalamu kan godhamu ta'a jechaadha. Kanaaf Waaqayyo fayyaa isin hin dhorkin, fayyaa keessan immoo eeggachuun kan keessan haa ta'u jenna jechuudha. yuutuubii kana sabiskiraayib gochuun waliif sheer gochuun bakka irraa hubannoo argattan akkasiniif ta'u akka maatii yuutuubii Tanadiin Eastern Star jedhamu kan miseensa taatan isin affeerra. Galatoomaa.